Daa'imni waggaa 10 gammee Mitikkuu jedhamu Dambidolloo irraa ka'uudhaan miila konkolaataa gidduu seenuudhaan kiiloomeetira 645 erga qaxxaamuree booda magaalaa Finfinnee gahuutu dhagahame. As dhiyoo kana dhimmi kun immoo dhimma ajandaa sooshaal miidiyaa yeroo ammaa kana ta'eetiin jira. Egaa miidiyaa hawaasaa kanarratti namoonni hojjetan tiiktokaroonni akkanumallee miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti namoonni hojjetan dhimma kana ajandaa yeroo taasisaniitiin jiran. Wanti ajandaa yeroo taasiseef maalidha kan jedhu ni ilaalla. Akkanumallee daa'imni kun sababni ani ittiin konkolaataa gidduu seenee shufeera dhokachuudhaan miila konkolaataa gidduu seeneetiin gara magaalaa guddittii biyyattii Finfinneetti imaluudhaaf na taasise rakkoo garaddoo an keessa turedha jedha. Egaa dhimmi kun immoo dhimma miidiyaa hawaasaa ta'eetiin yeroo ammaa kana tiiktokaroonni adda addaa ajandaa godhatanii yaadota garaagaraa lama kaasaatiin jiranii. Yaadni jalqabaa daa'imman akkanaa kunniin gonkumayyuu qarqaaramuu hin qabanii, yoo qarqaarres immoo keessaan qarqaaruu qabna malee gara sooshaal miidiyaa hawaasaa kanatti finnee gonkumayyuu qarqaaruu hin qabnu. Namoonni wanta akkana kana raawwatanis yookaan immoo qarqaarsa taasisanis mootummaan seera jala oolchuu qaba kan jedhan kan yaada garaagaraa kaasan ni jedhanii. Akkanumallee gama biraatiin mucaan kun rabbitu jiruu isaayyuu oolcheetiin lubbuu isaatu oolcheetiin kiiloomeetira 645 miila konkolaataa gidduu taa'eetiin magaalaa Dambidolloo irraa ka'ee gara magaalaa Finfinneetti kan gahe lubbuun isaayyuu sadarkaa kana gahee kan as gaheef jijjiiramaa fi lubbuu isaas rabbiin baga nuuf baase jechuudhaan qarqaarsa garaagaraa maatii isaatii fi isaafis taasisaatiin jiranii. Egaa qarqaarsi adda addaa taasifamuu fi qaba kan jedhu yaaddoonni garaagaraa lama kaa'atiin jiranii. Dhimma kanarratti ni haasofna. Mucaan kun sababni ittiin magaalaa Dambidolloo irraa gara Finfinneetti adeemuudhaaf murteeffateef maalidha? Maatiin isaa immoo maal jedha? Sooshaal miidiyaa kanarratti namoonni argaman kan garaagaraa maal jedhan kan jedhu yaadota falmii ta'anii ajandaa ta'an garaagaraatu jira. Dhimma kanarratti kan wajjin haasofnu ta'a viidiyoo keenya kanarraa keessatti. Egaa dhimmoonni kunniin lamaaniyyuu irratti mari'anna wajjin haasofna, reaaktii ni goona. Ani muyeedha chaanala kan koossoof maraaf irraa obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe, like, share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabadha. Egaa dhimmi ajandaa keenya kan har'aa viidiyoo kana keessatti ilaallu dhimma daa'ima waggaa 10 Dambidolloo irraa ka'uudhaan kiiloomeetira 645 miila konkolaataa jalatti taa'eetiin magaalaa Finfinnee nagahaan lubbuun isaatiin kan gahe dhimma daa'ima gammee Mitikkuu irratti ni haasofna. Daa'imni kun sababni ittiin magaalaa Dambidolloo gallakkisuudhaan gara magaalaa Finfinneetti akka deemu isa taasise maalidha kan jedhu jalqaba irratti viidiyoo tana daawwannee walitti deebina. Ergasii immoo yaadota wal falmasiisaa lamatu jira. Yaadonni kunniin isaan lamaan iyyuu poozitiivii fi neegatiivii qabanii an yaada kan koo isiniin dhaqqaba, isinis yaada qabdan koomentii lanaa kaa'adha. Namoonni baay'een miidiyaa hawaasaa kanarratti daa'imman akkanaa kana fidanii argisiisanii qarqaaruun sirrii miti. Namoonni wantoota akkanaa kana sooshaal miidiyaa kanarratti fidanii raawwatanis qaamni mootummaa to'achuu qaba, seera jala ooluu qabanii itti gaafatamummaa fudhachuu qabanii kan jedhan ni jirani. Gama biraatiin immoo daa'imni kun kiiloomeetira 645 deemeetiin kan dhufe kan lubbuun isaatiiyyuu nuuf hafe akkanumallee nagahaan gara magaalaa kanaatti kan nu dhaqqabe baga nagahaan nuuf dhufe rabbiinis baga lubbuu isaa nuuf oolchi jedhanii qarqaarsa garaagaraa maatii isaatiifis isaafis taasisaatiin jiranii. Ammas immoo akkaawuntii maqaa haadha isaatiin maqaan haadha isaa Maartaa Taaddasaa jedhamti. Magaalaa Dambidolloo irraa kiiloomeetira 5 ol akka fagaatteetiin argamtuudha. Odeeffannoon amma bahatiin jiran kan agarsiisu jechuudha. So maqaa isheetiin akkaawuntiin banamee daa'imni kun qarqaaramuu qaba kan jedhanis jiran jechuudha. So yaadota kanneen wal falmisiisoo ta'an lamaan irratti illee yaada kan koo kan mataa kootii isiniif qooda. Mee duraan dursinee sababni mucaan kun magaalaa Dambidolloo irraa gara Finfinneetti seenuudhaaf murteeffate maal fakkaata? Maatiin isaanii immoo sadarkaan irratti argaman maal fakkaata kan jiru viidiyoo tana daawwannee walitti deebina. Elena mara unkureeni oyyaa miiceeni ittiin jiraachisaa ture. Bakka ijoolleen gosa qabuun bulin jedheen manas hin qabu, waa'een ija koo sirra kaaddus hin qabu. Addis kuutadhee bakka manas waa'ee ittiin keessatti mataa koo boqodhu hin qabu. Ijoollee koo bakka itti gateera addeenna filoo qalqansidhaan naqeen. Beenuu Dambidolloo dhaqee achitti hin jiraate jedhanii fidee dhufee asitti galchanii seexinnoo bukkeetti deebi. Bakka ijoollee magodeenyaa bukkee jiraate namoonni itti kennus hin qabu.
Egaa gabaabinumatti akka dhageeffatanitti jechuudha. Egaa daa'imni kun magaalaa Dambidolloo kan jiraatu akkanumallee karaa irra akka jiraatuu fi barandaa irra akka bulaatiin jiraatu akkanumallee namoota kadhachuudhaan jiraachaa akka turedha kan ibsu jechuudha. Kana qofa osoo hin taane maatiin isaas lafa sa'aatii 5 kan ta'u Dambidolloo irraa kiiloomeetira 5 isiniin jedhee jalqaba irratti dhiifama. Lafa sa'aatii 5 adeemsisu Dambidolloo irraa naannawaa sanitti jiraatanii hojii humnaatiin akka bulanidha kan ibsamaatiin jiru. Kana qofa sababni ani murtee kana murteesseef immoo sababa rakkadhee fi gadaddootii fi gara magaalaa Finfinneetti deemuudhaaf shufeera dhokadhee miila konkolaataa gidduu seenee gara magaalaa Finfinneetti imalee ergasii immoo magaalaa Hoolotaa erga ga'ee booda dhagaan waan na rukuteef namoonni makiinaa kana keessatti argaman dhagahuudha kan ibsan. Ergasii immoo magaalaa Finfinnee Askoo erga ga'ee booda egaa mucaan kun makiinaa jala jiraachuu kan argamu jechuudha. Ergasii immoo namoonni achitti argaman mucaa kana waraabuudhaan gara toora miidiyaa hawaasaatti gallakkisanii ergasii immoo miidiyaan hawaasaa kun ajandaa yeroo taasifateetiin dhimmoota lama kan garaagaraa irratti namoonni walfalmii guddaa taasisaatiin jiranii dhimmoonni kunniin maalidha kan jiru boodarra ni ilaalla. Garuu erga dhimmi kun gara miidiyaa hawaasaatti dhufe as immoo maatiin ishee BBCdhaaf haati ishee jechuudha Maartaa Taaddasaa haatisaa haati mucaa kanaa jechuudha intervii gooteetiin jirti jechuudha karaa bilbilaatiin interviin isiin gootee maal fakkaata kan jedhu mee jalqaba irratti isiniin dhaqqaba. Ergasii immoo dhimmoota wal falmisiisaa lamaan irratti yaada kan koos akkanumallee yaadota namoota irraa ka'aatiin jiran maal fakkaatan kan jedhu wajjin ilaalla. Ammas nafaana turaadha. Mee viidiyoo tana daawwannee walitti haa deebinu. Bakkuma ati nagarree naqaati maaliifi sammuu koo dhiphista galii naan jettaa ijoolleen siidha urreedhaan gaabanii itti dheekkamee manatti gaggashu yeroo harmeen koo fuuchuudhattu harmee koon baqata. Baqaan waaqayyo lubbuu isaa oolche kan maal jechuun danda'an kana. Isin amma maaliin jiraattu? Maaliin of jiraachistu? Kan siraa madaqeen jiraachisu tokko waa ittiin jiraadhu nama dhaayitee dhukkubsattuudhanii nama hojii hojjete jiraachisuu danda'u sumini nama ijoollee kana qallabu sumini akka jireenya kootiitti. Mucaa keessan eega Finfinnee galee bilbilaan dubbistanii? Maal isiniin jedhe? Ani Finfinnee galeera naan yaaddeenati gaafa dhuftee na barbaaddu moo Poolistaafii bukkeetti na argattaa naan jedhe. Egaa akkuma dhageettan unkureetan jiraachaatiin ture hojii humnaa hojjechaatiin daa'imman kan koo jiraachisaatiin ture akkanumallee gara magaalaa Dambidollootti geesseetiin humnas waan hin qabneef magaalaa san keessatti dhiisee gara isa xiqqaatti deebi'ee gara baadiyyaatti jedhanii. Egaa waan seenaa nama ajaa'ibsiisudha. Hedduu tokko nama gaddisiisa. As dhiyoo kana immoo mucaan miidiyaa hawaasaa kanarratti deemaatiin jiru tokko kan haadheessaa ajjeesee tokko baay'ee tokko yaaddeessaa ta'a. Haati keenya haala kanaan rakkataniitiin nu guddisaatiin kan jiran. Mucaan kunis har'a darbiif jedheenii rabbiin konkolaataa gidduutti miila konkolaataa gidduutti seeneetiin gara magaalaa Finfinnee kan seene. Lubbuun kiiloomeetira 645 konkolaataa miila jalatti teesseetiin gara magaalaa Finfinnee nagahaan geette kana rabbiin hangam akka nama eegu laaluu dandeessanii kunis hojii ajaa'ibaatiin ta'eetiin kan jiru jechuudha. So hawwanni keenya sadarkaa kanaan nu guddisaatiin nu wajjin rakkachaatiin immoo gocha suukkanneessaa akka mucaan as dhiyoo kana argitaniitiin jirtan baay'een keessa sooshaal miidiyaa kanarratti haadha isaa ajjeesee reeffi ishee guyyaa 5 booda argame yeroo ajaa'een booda jechuudha kan argame. Maaliif jechuu barbaadeeti beektanii asirratti wanti akkaasuu barbaade wanni baay'een namni haadha ofii abbaa ofii hangam akka nuuf taasisan hin beeku baay'een isaa. Egaa hojii raajiiti. Egaa mucaan kun haati kun haadha harka qabeetti. Kana biraan kan fayyaa hin qabne. Kana biraan immoo mucaan kunis gadadoo keessa jiraachaa kan ture. Kan rakkoo keessa jiraachaatiin ture. Akkanumallee haati kunillee fayyaallee hin qabu. Akkanumallee hojii humnaatiin jiraadha. Kan jiraachisaatiin ture hojii humnaatiin kan jechaatiin jiran jechuudha. Egaa asirratti wantoota lama kaasuu barbaada yaadota ka'aatiin jiran lamatu jira. Yaadni tokkoffaadha. Maalidha? Mucaan kun gara sooshaal miidiyaa hawaasaa sanatti dhufee qarqaaramuu hin qabu gonkumaa kan jedhan jiranii keessaan qarqaaruu hin dandeenye. Mucaa kan akka dhuunfaatitti keessaan qarqaaruu hin dandeenya. Garuu isa gara miidiyaa hawaasaatti fiduun kun sirrii miti. Namoonni gocha kana raawwatanis warroonni tiiktookeroota warroonni miidiyaa hawaasaa kanarratti hojjetaman gaafatamuu qabu kan jiru yaada mataa isaa kan kaasaatiin jiran kan akka Mubaarak Musammaa jiranii mee viidiyoo tana dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Warri mucaa kana walii gadi fuudhee deemaa jiru footoo waliin ka'e guutuun seeratti dhiyaatee daa'immaniif dhugumatti yoo Itoophiyaa keessatti mirgi daa'immaniin kabajama ta'e warri mucaa kanaa waliin suuraa ka'anii maxxansaa jiran guutummaan guututti hidhaa galuu qabu. Horii jette qottoo ol gali. Tumbiloo kisin godhe.
warri daa'imman gara social media hawaasaa kanatti fidaniitiin asirratti argisiisaatiin jirtan suuraa wajjin kaa'atiin jirtan seerri daa'immanii yoo kan jiraatu ta'e biyyattii keessatti itti gaafatamuu qabu kan jedhu Mubaarak Muusammaa qofa osoo hin taane namoonni adda addaa yaada kana dhiyeeffataatiin jiranii yaada kanarratti yaada mataa kootii isiniif haa qoodu yaada lammaffaatti ni dabarra. Yaadni mataa kan kootii kan isiniif qoodu maalidha? Haati kun haadha amma sadarkaa kanatti argaatiin jirtan kanaadha. Haadha dhukkubsattuudha. Haadha hedduu tokko isheen maatii ijoollee ishee guddisuu hin dandeenyedha. Haadha fayyaa hin qabnedha. Rakkatteetiin kan gallakkiste daa'imni ishee. Haadhoon ofii kan gannama lakkiftu ilmoo ofii kan izin jettee gallakkiftu magaalaa Finfinnee seenutti iyyuu indoom nan gammadee jette maaliif wanti godhuuf hin jiru waan ta'eef. Interviiyuu siisan dhaggeeffadhaadha BBC irratti kan darbe guutuu dhaggeeffachuu dandeessan. Haadhoo sadarkaa kanatti rakkattee miidiyaa hawaasaa kanarratti fidanii mucaa kana qarqaaruudhaaf tattaaffii taasisuun ana hedduu tokko na gammachiise. Maaliif haati sunis rakkattuudha. Mucaan kunis sababa rakkinaatiin gara magaalaa Finfinnee imaluudhaaf lubbuu isaa irratti kan murteesse. Inni beekaas inni itti mul'achuu danda'a. Daa'ima maaltu na qaqqaba waan jedhu yaaduu dhabuus danda'a. Garuu haa ta'uuti wanti inni murteesse kun wanta lubbuu isaa irratti balaa geessisuu danda'udha. Haa ta'u rabbiin immoo lubbuu isaa baaseetiin gara magaalaa Finfinneetti nagahaan isa geessee har'a immoo isa qarqaaruudhaaf namoonni oliif gad kaachaa jiran jechuudha. Ani kun qarqaaramuun rakkoo qaba jedheetiin yaada. Indoo kan sabummaadhaan kan gandummaadhaan miidiyaa hawaasaa kanarratti baatanii wal arrabsitan irratti namoota akkanaa kana qarqaaruu irratti hojjechuun murteessaadha jedheetiin yaada. Garuu asirratti yaada tokko riikomandii gochuu barbaada. Maaliifi seerri daa'immaniis jira asirratti wanti hubachuu qabdan seerri daa'immaniis jira. Maaliifi nu hundumtuu of duuba ijoollee maatiiwwan akkana rakkataniitiin jiran baay'eetu jira. Ijoolleewwan kunniin immoo viidiyoowwan akkanaa kana miidiyaa hawaasaa kanarratti yeroo argan gocha akkanaa kana kan biraas raawwatanii lubbuun isaanii adaga rakkoo irra gahuu danda'a wanti jedhu innis waan nama yaaddessuudha karaa poozitiiviitiin yeroo laaltan. Garuu ani isa kanarratti rakkoo haadhaa ilaalee rakkoo daa'imman kanneenii ilaalee daa'ima lama akka qabdudha isheen kan ibsaatiin jirtu rakkoo isaanii ilaaleetiin yeroo murteessu gara miidiyaa hawaasaatti fidanii namoonni akkaawuntii bananii fi qarqaarsa akkanaa kana taasisuun sirriidha jedheetiin amana. Maaliif sababni hubachuu qabnu namoonni iddoon karaa akkanaa kanarratti yoo wal qarqaarre galma gahuu dandeenya kan jedhu mee yaadni itti aaneetiin jiru immoo mucaa kana qarqaaruu qabna kan jedhan kan akka Raachuu Tasfaayifaatti qopheessan mucaa kana beeksisanii akkaawuntii maqaa haadha isaaniitiin Maartaa Taaddasaatiin bananii akkaawuntii san bananiitiin jiranii. So sababni kana godhuuf maalidha? Waan gaarii hojjechuun barbaachisaadha. Akkaawuntii bananii fi qarqaarsa garaagaraa taasisaa fi jiran. Adoonaay yeroo argitaniitiin jirtan TikTok awwaardii bara kanaa kan mo'ate jechuudha. Uffata bitaa fi argisiisaa ture viidiyoowwan adda addaa waraabaa ture kan akka jaaniidha. Namoota baay'eetu qarqaaree mucaa kana qarqaarsa guddaa taasisaa fi jiranii karaa akkaawuntiitiinis akkaawuntiin banamee fi irratti galchaa fi kan jiran jechuudha. Amma kana mucaan kun gara maatii isaatti akka imaleedha kan ibsamaatiin jiru. So mee yaadni lammaffaadha ka'aatiin jiru maal fakkaata kan jedhu erga ilaallee booda dhumarratti immoo mucaan kun maaliif gara na deemuudhaaf akka isa kakaase yaada isaa ni ilaalla hanga dhumatti nafaana turaadha. Garmaamu tola gammeen keenya dhufteetti gammeen gidi hundumti keessan hin beektu obboleessa keenya ishee xiqqishu kaleessa Dambidolloo irraa kaatee makiinaa jalaan amma Finfinnee kiiloomeetira 700 dhufteedha. Hundumti keenya haa gargaaramu haa dhufu jechaa turre kunoo dhufeera. Hundumti keessan gargaaruuf qophaa'a. Boru akkaawuntiin maqaa harmee isaatiin banamee qophaa'aa jira. Boru hundumti keenya waan dandeenyuun mucaa keenya gargaarraa. Xiqqishuu keenya Gamisha akkam argitee Finfinnee? Hundumti keessan waan dandeessaniin mucaa kana gargaaruudhaaf qophaa'a. Boru akkaawuntiin maqaa harmee isaatiin banamee nuuf gadhiifama. Garmaamu tola dirqama keenya baanu akkas. Egaa akkuma dhaggeeffattan haala kanaan Raachuun Faati kan beeksisaatiin turan Adoonaayis beeksisaatiin ture akkuma asirra viidiyoo asirratti argaatiin jirtan kanneen jechuudha. So namoonni baay'een qarqaaraatiin jiran tiktokoroonni baay'een qarqaaraatiin jiranii mucaan kana qarqaaruun bira dhaabbachuu qabna kan jedhu anas ergaa kan koo kan mataa kootiin ni qaba. Sababni namoonni kunniin qarqaaruu qabanii namoonni kunniin immoo seeraaf dhiyaachuu qabanii kan jedhan kan duratti Mubaarak Muusammaa Faati kaasaatiin turan san inni kun poozitiivii yoo fudhanne karaa poozitiivii yoo fudhanne hedduu tokko nama yaadessa. Garuu dhimmi kunniin lamaan dhimma yeroo ammaa kana Oromoon keenya itti jiru waan ta'eef hedduu tokko baay'ee na yaaddessu. Maaliif
waliin galuu irratti walii gallee jirra waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. Dhimmi tokko dhimmi ajandaa tokko yoo dhufe inni tokko karaa kana yoo jiru inni biraa immoo karaa kana jira. So kun dhimmuma keenyaadha. Wal dhageeffachuu waliif dhabboomamuun hin jiru. Walirratti viidiyoo waraabuu qofa kan fiignu yookaan immoo karaa ittiin viiyoo guddifachuu dandeenyu. Eenyuuf Mubaarak qofaa fi jechaa hin jiru. Namoota baay'eetu jira sooshaal miidiyaa kanarratti kan argaa jirtan. Poozitiivili karaa bareedaa yoo ilaalle irra murteessaadha. Karaa daa'immaniitiin mirga daa'immaniitiin yoo ilaallu immoo wanti kun sirrii miti jedheetii yaada anis akka ka'utti jechuudha. Garuu haa ta'u immoo wanta rakkoo yeroo sanii ilaaluun murteessaadha. Asirratti garuu konkolaachistotaaf dhaamsi an dhaamuu barbaadu akkuma duratti raachin jedhe jechuudha. Namoonni baay'een ijoolleen baay'een karaa kanaan dhufaa akka jiran mucaan kunis dubbataatiin jira kan jechaatiin jiru. So namoonni karaa kana konkolaachistoonni konkolaataa keessan erga imala isaa eegaluu hin duratti cheek gochuu jalatti maaltu argama dugda duubatti maal argama gubbaa irratti maaltu argama kan jiru cheek erga gootanii booda imala keessa yoo itti fuftan hedduu na gammachiisa. Sababni isaas osoo isin hin beekin lubbuun namoota baay'ee baduu danda'a waan ta'eef. Kana fakkaata. Egaa dhumarratti immoo mucaan kun maaliif garanatti imaluudhaaf isa kakaase kan jedhu viidiyoo tana daawwannee walitti haa deebinu. Ammoo achittiin baruu barbaadee ture. Baruu ishii maqaan kee eenyudha? Gammachuu xiqqoo. Ishii maal taanaan makiinaa littee? Asii Addis Ababa barbaadee deemuu barbaadee tan deeme. Addis Ababa ruchaa deemtu? Ammoo achittiin baruu barbaadee ture. Baruu barbaadee? Maaliif badda? Biyya kana keessa waggaa lama taa'eera maal nama jedhadhee edeen achi dhaqe. Biyya kana keessa waggaa lama teessee maal lafa edatti deemuu barbaadde? Okay, makiinaa akkamitti deemu? Paabliikii. Eessisaa? Garaa jala. Garaa jala? Garaa safara kam? Safara gommaa fuuldura. Safara gommaa fuuldura? Jala isaa moo irra keessa isaa? Jala isaa. Okay, shachi irratti mudannoo akkam si mudate? Awwaara kana fa'a na mudate. Awwaara fa'a? Jala iddoo kamiin teessaa? Gommaa fuuldura isaa walitti ganaanya. Gommaa fuuldura walitti ganaanya? Egaa dhaggeeffata kan koo akkuma dhaggeeffattan miila gommaa fuuldura jiru sana irra taa'eetiin akka dhufeedha. Sibiilatu jira baay'een keessan argitanii jirtanii gommaa lamaan kan wal qunnamsiisu achirra akka taa'eedha mucaan kan ibsaatiin jiru. Garuu innis deemuu qaba jijjiiramuu qaba kan jedhudha. So al tokko asirraa maal barattan kan jedhu isiniin haala qabu. Wanti asirraa barattan jiruuf jireenya ilma namaa kanaadha. Qabadha. Challenge tu seqonnaa mucaan kun lubbuu isaatiin iyyuu galamuun galu anaafis inni teellee yeroo ilaallu lubbuudhaan iyyuu jiraatee magaalaa Finfinnee gahuutti ni gammana. Garuu challengeen kun nameetiin jira kan maali kan lubbuudha. Inni garuu hin beekne inni maal kaayeffateetiin deemaatiin jira magaalaa Finfinnee seenuu qofa kaayyoon isaa jechuudha. So garuu rabbiin eegeetiin sadarkaa kanaan ga'e. Isinis success ta'uu kan dandeessan galma ga'uu kan dandeessan yoom akka ta'e hin beektan guyyaa kam success ta'a guyyaa kam galma ga'a guyyaa kam naaf jijjiiramu gadadoo keessa jira namoota jirtaniif fakkeenya guddaa ta'anii maaliif rakkoo keessa baheetiin achi gahe lubbuu gidduu jechuudha namni konkolaataa miila jala dhiisaatii normaalii teessoo irra taa'eetiyyuu karaa dheeraa yeroo deemu hangam akka nama salacha'uu fi hangam akka nama sodaachisu namoonni tokko ni beektan karaa dheeraa yeroo deemtan jala taa'eetiin inni immoo kan dhufe jechuudha. Challenge kana keessa darbee galma gahee har'a kun qarqaarsa taasifamaa jira. So kanaafiyyuu namni kamiyyuu jijjiiramuu yoo barbaadan tattaafachuun murteessaadha waan jedhu asirraa ni baratanii. Egaa kana fakkaata viidiyoon kan koo kanarraa. Egaa isin immoo yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Mucaa kana gara miidiyaatti fidanii maatii isaatii fi isa qarqaaruun sirriidha moo sirrii miti warroonni jettan yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaa. Ayyaanni kan koo kana fakkaata. Noormaalii qarqaaruun rakkoo takka qaba dheedheetiin yaadu warroonni yaada duratti kaasne sana irratti immoo yaada akkasii qabdan yaada keessan koomentii jala nu kaa'adha. Yeroo taanu immoo viidiyoo biraatiin wal argina. Hanga sitti nagaan naa tura isiniin jecha warroonni YouTube channel kanaaf haalota tan subscribe like share gochuu hin irraanfatinaa. Kanarraa asirratti umree jira yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Nagaa keessan jiraadha.